heelanii hantuuta qalee waadee abbaa manaa koo nyaachisee jira jettee jirti. Dhimmichi kun dhugaadha moo soba kan jedhullee kan isinitti mutaa jechuudha. Akkasumallee obboleettii keenya Ejjigaayyoo egaa yeroo ammaa kana keessatti ulfa ji'a 7 akka taatee fi akkasumallee immoo namni ishee ulfeesse kun guyyaa muraasa keessatti wal baranii jaalala keessa waliin galanii amma mootu gatii akka badee kan isheen dubbatte jechuudha. Kanatti aansee immootu obboleettii keenya Hayaati akkuma beekamu tanaan dura jechuudha. Balaa gaazitiin balaa tasaa balaa gaazitiin lubbuun ishee darbeetii jira jechuudha. Kanaaf kaleessa viidiyoo Said Faangal lakkisaniiti kan turanii warroonni gargaaruu barbaadan gargaaruu dandeessanii wanta qabdaniin jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun ijoollee qabdi, ijoollee ishee kana irraa kan boqotte jechuudha. Kanaaf waan dandeessaniin waan qabdaniin gargaaruu warri barbaadan lakkoofsa isaanii as keessatti isinii galchaa gargaaruu dandeessan jechuudha. Isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyoon balaa akkanaa kana hunduma keenya iyyuu nu haa oolchu. Baay'ee tokko ulfaata. Akkasuma obboleettii keenya illee rabbiin lubbuu ishee haa maaru. Ijoollee isheettillee immoo waaqayyoon fayyaa haa kennuu fi firoottanii fi maatii isheetiif rabbiin jajjabina haa kennu jechuudha. Egaa gargaarsi maallaqaan qofas miti. Chaanala kana akkuma kaamilaan dubbattee turte tanaan dura jechuudha. Kan ijoollee isheeti jetteetii jirti jechuudha. Wanta achirraa argamu ijoollee isheettu itti fayyadama waan ta'eefiyyuu chaanala isaaniitillee sheer gochuudhaan viidiyoo isaanii daawwachuudhaan gargaaruu ni dandeessaniin isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyyaadha. Kanaaf warri maallaqaan gargaaruu dandeessanillee bilbila maxxanfameetidha kan jiru. Bilbila saniin argattaniitu dubbistanii haala ittiin gargaartan gaafachuun ni danda'ama jechuudha. Lakkoofsa maxxansaniitii jiran jechuudha. Innaa kanaadha. Warri Hayaat gargaaruu barbaadan haala saniin gargaaruu ni dandeessaniin isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee gara oduu koo lammaffaatti yoon isin dabarsu jechuudha. Egaa obboleettii keenya Ejjigaayyoon waa'ee cidii jireenya ishee tanaan dura dubbatteetidha kan turte. Hundumti keenya iyyuu dhagahaatii turre jechuudha. Cidii jireenya ishee waa hedduu dubbattee jirti. Seenaa jaalala isheetillee waa hedduu dubbatteetidha kan jirte jechuudha. Kanaaf egaa Ejjigaayyoon nama hojjaadhaan yookiin qomatiidhaan shamarree gabaabduu turteedha. Seenaa jaalala ishee keessatti illee waa hedduu akka ishee mudate dubbachaatii turte jechuudha. Egaa amma mootu wanta haaraa tokko kan yeroo ammaa kana miidiyaa irratti afarsamaa jiru keessaa tokko Ejjigaayyoon dubartii yeroo ammaa kana keessatti ulfa ji'a 7 garaadhaa qabdu. Akka taatee fi akkasumallee opereeshiniidhaan akka deessu akka itti himame kan dubbataniitii jiran jechuudha. Garuu waaqayyoon nagaan ishee haa hiiku jedhaan asumaan jechuudha. Yaa'u ilmoon kenna rabbiiti, kan namaaf kennus rabbiidha. Kanaaf iyyuu nama meeqatu ilmoo barbaadee dhaba waan ta'eef iyyuu kun carroomuudha. Baga argatte rabbiin immoo nagaan ishee haa hiiku jechuun jaaladha jechuudha. Kanatti aansee immootu nuti Ejjigaayyoo irraa waa hedduu barachuu dandeenya jireenya keenya keessatti jechuudha. Obboleettiin keenya kun nama ishee har'a ulfeessee biraa deeme kanaani bilbilaan akka wal beektudha kan isheen dubbatte. San dura garuu qaama nama kanas walii hin beektu. Erga waliin haasa'uu eegalanillee baay'ee akka hin turredha kan isheen dubbatte jechuudha. Haasawa ishee keessatti baay'ee waliin hin turre hanguma waliin baranitti garuu akkas waa'ee jaalala ka waliin haasa'an natti fakkaate jaalalamumaaf illee itti dhufe natti fakkaate waa'ee dhiira zamanaan ta'u waaqayyoon bichaa kan hojii keessanis isiniif haa kennu tokkoon keessan jechuudha. Hunda miti warroonni akkasii jechuudha. Kanaaf osoo haala saniin jirtu namni kun Addis Ababa akka jiraachaa turee fi itti bilbilee gara Addis Ababaadhaa gara Walisoo bakka isheen jireenya jiraattutti akka deeme kan nutti himte jechuudha. Nama kana bakkeen isheen dogongora itti raawwatte yoo jiraate nama kana beellamtee jirti. Wal arguu barbaadanii jiru. Namni kunis qaama ishee arguu barbaadee jira. Nama kana kan isheen bilbilteetii kan isheen beellamte mana jireenyaa isheetitti jechuudha. Namoonni kun gara mana ishee deeme jechuudha. Erga wal arganii yookiin erga Finfinnee irraa gara
biyya isheen jirtuu deemee kara mana isheetitti fuutee galte jechuudha. Kuni dogongora keenyadha. Nuti dubartoonni kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Kanan jedheef sababa tokko malee miti jechuudha. Egaa namni tokko gaafa osoo qaama nu hin beekin, osoo nu hin argin, sin jaaladha gaafa nuun jedhu dhuguma namni sun jaalala dhugaa nuu qabaateeti moo dhuguma nu jaalateeti moo maal nurraa barbaadeeti jenneetii dhaabbannee daqiiqaa takkaafillee ta'u yaaduun barbaachisaadha. Dhuguma nu jaalateeti. Nutis dhuguma nama san jaalanneeti. Hanga san keessatti namni tokko dhugaa hedduu takka ulfaata jechuudha. Nama bilbilaan beeku tokko yeroo dhiyoo keessatti jaalalli sirraan qabeessin jaaladha jechuun waan ulfaatadha jechuudha. Nama kana erga hin beekne qaama guyyaa takkitti guyyuma san argitee nama kana fuutee gara mana jireenyaa ishee fiduun iyyuu baay'ee dogongoraadha. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo dhiira mitiiti jechuudha. Dhiira mana ofiitti waamuu mitiiti shamarri takka difirati akkamiitiin dhiira tokko mana isheetitti waamti. Baay'ee ulfaata jechuudha. Saniyyuu dhiira hin beekne maal akka ishee irratti raawwachuudhaaf kara mana ishee deeme wanti isheen beektu hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa yeroo sodaachisaa ta'e keessatti akka yeroo duraanii namni kamiyyuu yeroo duraanii jechuudha. Namni abbaan fedhe yommuu karaa deemu manni kan rabbiiti kootu seeni jedheesse bulcha jechuudha. Yeroo ammaa keessatti garuu baay'ee sodaachisaa ta'eetiidha kan jiru. Kana waan ta'eefiyyuu kunillee dogongora isheeti jechuudha. Nuti kana irraa of eeguun barbaachisaadha wantoota akkanaa kana jechuudha. Wantoota dhiirota akkasii yeroo muraasa keessatti si jaaladhe, siif maraadhe, siif du'e, si malee jiraachuu hin danda'u kan jedhu kun jaalala dhugaa osoo hin taane jaalala sobaati jechuudha. Egaa nama kana gara mana ishee erga fiddee namni kun ni bule jechuudha. Ni bule sijjammar obboleettii ishee waliin akka turtellee dubbattee turte jechuudha. Obboleettii ishee waliin turte. Dhuguma namni kun erga keessa isheetillee fedhiin tokko hin jiraatiniiti akkamitti obboleettiin isheetillee gara mana ishee akka galtu maal fayyamte ishee? Nama kana manaayyuu fidde yaa jennu mana fidde ishee manni kun mana dhufee jira. Obboleettiin ishee galtee jirti isheen garuu nama kana mana keessatti hafteetti. Kana dura nama kana hin beektu. Namni kun maal akka ishee irratti raawwachuudhaaf dhufe wanti isheen beektu hin jiru. Dhiira mitiiti shamara amanuun ni sodaachisa yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Shamarri takka gaafa dhuftee nan bula yoo jetteeyyuu shakkuu qabdan sodaachuu qabdan shamara isin hin beekne jechuudha. Dhiira mitiiti maaliif nama san miidhoo osoo hin taane manni algaa guutee jira achitti algaa qabanii fi akka bulu taasisu namaaf yaaduu yoo ta'e jechuudha. Maaliif bulmaata barbaadamiti fagoorraa dhufe ishee namni kun fagoorraa dhufe yoo jenne algaa qabanii fi nama kana bulchuu ni danda'a. Dogongorri ishiin dura raawwattee maaliif isheen mitiyyuu raawwatte manatti fiduu manatti affeeruu hin qabdu ture. Hin beektu kaa nama kana yeroo takkitti ishee argite isa argaaf deemte waan ta'eef. Mana fiddee mana isheetitti affeeruun hin barbaachisu nama hin beekne waan ta'eef. Maal kaaffee dhabame maal irratti wal arguun hin danda'amu. Maal mana shaayii tokkotti seenanii shaayii bunaa waliin jechuun hin danda'amu. Mana fiduu maaliif barbaachise? Kunillee dogongora nuti ofii keenya ofirratti raawwannuudha jechuudha. Okay ta'e. Karaa lammaffaatti yoo deemnu immoo namni kun ishee bira bulee jira dhiira. Ishee waliin buree jira akka ooles dubbattee jirti. Nama kana eenyummaa isaa hin beektu. Dhuguma jireenyaaf naa ta'amoo hin ta'u jettee wanti isheen irraa beektu hin jiru. Maatii isaa hin beektu, hiriyaa isaa hin beektu, obboleessa isaa hin beektu, obboleettii isaa hin beektu. Maatiin isaa eessa akka ta'e nama kana hin beektu. Har'a garaatti ilmoon na haftii laata. Boru ilmoo kana waliin nan rakkadhaa laata akkamittan guddisa dhuguma namni kun taa'inna waliin guddisaa jettee maaf yaaduu dadhabde. Kun eessa nu jalaa bade? Nama maatii isaatiin waliin barsiisne. Nama torbee lama keessatti si jaaladhe siif maraadhe dheetii Addis Ababa irraa ka'ee ishee bira dhaqe. Dhugaa baay'ee tokko nama qaanessa jechuudha. Kuni dogongora keenyadha jechuudha ijoolleen dubartoota. Osoo maatii isaatiin waliin barin ilmoo irraa argachuun maal jechuudha? Ishii inni bule erga yaadni kun keessa keenyatti yoo jiraate osoo ilmoon hin uumamin erga uumamtee booda ilmoo san garaadhaa baasuun cubbuudha. Akka amantaa kamiittuttuu hin eeyyamamu jechuudha aaxaadha. Kanaafiyyuu osoo hin uumin dura guyyaa bariisaa san maaliif makkalakaa fayyadamuu dadhabde? Baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafi nuti ijoolleen dubartootaa jechuudha
nama tokko gaafa nutti dhiyaatu maaliif nu barbaade nuti osoo maatii isaa hin barin jechuudha. Maatis kan bareetii dubartii ulfeessee irraa ilmoo argatee badu namoota hedduutu jira jechuudha. Garuu mootu walqixa miti. Hanga fedhee yoo ta'e walqixa miti. Nama kana eessaa isaa wanti isheen qabattu hin jiru har'atti. Eessaa isaa wanti isheen beektu hin jiru. Maatii isheetu waliin barsiisa, isaatu waliin barsiisa. Inni maatii ishee hin beeku. Nama karaa deemu tokko irraa ilmoo argachuun baay'ee ulfaata. Kanaaf dubartoonni hin gowwoomina. Namni tokko maaliif gaafa nutti dhiyaate dhiira ta'eeti shamara maaliif sitti dhiyaate shamarri sun? Qoradhu dura, hubadhu dura, dhuguma jireenya fi dhuguma bultiidhaaf si barbaade moo sitti qoosuudhaaf? Kan jedhu adda baasanneetii beekuun baay'ee barbaachisaadha malee oluma seennee sin jaalladha siifan du'a siifan maraadha siifan gaggabasi malee hin jiraadhu lubbuutiyya si malee nyaanni naaf hin nyaatamu kan jedhee nu maraatu kun kijiba jechuudha. Dhiiroon akkasii ni sobu jechuudha. Jaalala dhugaa osoo hin taane fakkeessuudha isaan jechuudha. Kanaaf waan hundaafuu obboleettii keenya waaqayyoon nagaan si haa hiiku. Ilmoo kee argattullee waaqayyoon siif haa guddisu. Garuu dogongora ejjigaayyuu irraa nuti waa hedduu akka barannu abdiin qaba jechuudha. Nama tasumaayyuu hin amaninaa jaaladhaa malee hin amaninaa. Maaliif jennaan nama yeroo dhiyoo keessatti sitti dhufe tokko jireenyaaf sin jaaladha siif jedhee waadaa siif galee nanti maatii isaan beektu burmaaliin qabattee ishee nama kana eessatteeti isa barbaadda. Kanaafidhaan isiniin jechuu barbaadetanii obboleettii keenya waaqayyoon nagaan si haa hiiku waanuma hundaafuyyuu garuu shamarran keenya dogongora ofirratti raawwatina ofumaa keessanii dogongora ofirratti raawwatina dursati itti yaada waan tokko jechuudha. Isiniin jechuu jaaladha. Kanatti aansee immoo gara viidiyoo lammaffaatti yoon isin dabarsu obboleettii keenya heeluu jechuudha. Hantuuta qalee waadee abbaa manaa koo nyaachise jettee akkuma suuraa irratti argaa jirtanii hantuuta nutti argisiisaa turte jechuudha. Waa keessaan dubartii kana hedduu akkan ishii dinqisiifadha yeroo baay'ee jechuudha. Akkuma tanaan durallee dubbadde ani heeluu baay'ee akkan ishii dinqisiifadha. Shamarree cimtuu, shamarree jabduu kan ofitti amanamummaa qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee ajandaa garaagaraa ajandaa mataa ishee uummachuudha yuutuuba kana irrattillee kan hojjechaa jirtu keessaa tokkodha. Garuu haa ta'u malee dhimmichi immootu dhugaa miti. Dhugaa hin nyaachisne garuu rifachiistee jirti. Xibsii waan biraa hojjetteetu deebitee immoo kana nyaattee ateetteen jechuudha. Basma'aam ana osoo ta'e baay'ee nama sodaachisa. Hantuuta jechuudha. Innaa sababbii saniin anuyyuu foon jibbee jira amma jechuudha. Innaa keessi kiyyaayyuu nama manaa hin jiru. Innaa heeluun hojii ishee nyaattu waan hundaaf iyyuu jechuudha. Garuu shamarree cimtuudha. Yeroo baay'ee piraankiiwwan garaagaraa walirratti hojjetanii dhuguma naatiin jaalallee isheetii miti kan jedhu wanta miidiyaa kana irra jiru amanuun baay'ee ulfaata. Maaliif jennaan Toofiquu tanaan dura nu sobe waan ta'eef jechuudha. Maarinaa waliin jaalallee kootee jedhee akkasitti waliin waan hedduu waliin ta'aa turaniitii yeroo sanillee nu soba waan ta'eef ammallee immoo isaan lamaan jaalalleedhas jechuu hin danda'u mitis jechuu hin danda'u waan hundaafiyyuu dhuma isaanii hin agarra jechuudha. Garuu hojiin isaanii hedduuta kanatti toora. Piraankiin isaan walirratti hojjetan piraankii addaati. Piraankiiwwan isaanii keessatti piraankiiwwan barnoota garaagaraa of keessaa qabanillee ni jiran jechuudha. Baay'een ijoolleen isaan hordofu keessaa tokkodha. Baay'ee nama bohaarsu. Keessattuu immoo heeluun akka jechoota namoonni garaagaraa isheedhaa kaasanii kan ishee arrabsanis jiranii kan waan garaagaraa isheedhaan jedhanis jiranii isa birattis yoo deemte akkasumattiidha. Isheen bultiidhaaf siif hin taatu, isheen sin tagabbaatu warroonni jedhaniin jechuudha. Namoota hedduutu jira baay'ee na ajaa'iban jechuudha. Akkasumallee qal'ina isheetiin wal qabateeti. Egaa namni kan furdates kan qallates rabbi tolchee uume qallaanis akkuma jiru. Furdaanis jira. Kanaaf immoo namni ofii isaatii barbaadee fedha isaatiin furdatus hin jiru, qallatus hin jiru. Warroonni achirra dhaabbataniitii jecha nama miidhuttiin jedhaniin koomentii barreessaniif waan garaagaraa jedhaniin ni jiru. Kanaaf hojii waaqayyoo keessallee galuun gaarii miti. Warri nama arrabsu immoo nama hojii hin qabne jechuudha. Nama hojii hin qabnetu nama arrabsa. Kanaaf ani heeluu baay'een ishee jaaladha. Shamarree cimtuu, shamarree jabdu ofitti amanamummaa qabdudha. Garuu immoo hantuuta hin nyaachisne isheen piraankii isa goote, piraankii ajaa'ibaati isa goote. Erga inni nyaata nyaatee xumure
hantuuta kanaan si nyaachise jetteeni baay'ee tokko rifachiistee jirti. Innis baay'ee tokko aaree jira jechuudha. Waan hundaafuu baay'ee na bohaarsanii isaan jechuudha. Innis piraankii ishee irratti godha, isheenis piraankii irratti.